Oduu amma nu ga'e qabna. Wallaggaa Elders Council of Minnesota gumii manguddota Wallaggaa Minnesota qaamni hundumtuu qooda isaa sirnaan bahachuu qaba. Ajjeechaa suukaneessaan Salaalee keessatti raawwate ilaalchisee ibsa gumii manguddota Wallaggaa irraa kenname. Waggoota 5 darban dararaan uummata keenya irra gahaa jiru guyyumaa gara guyyaatti hammachaa deemuun isaa argaa jirra. Kun yeroo ta'u callisuu hin qabnu jechuudhaanis daddabarree sagalee keenya dhageessisaa turreerra. Haaluma kanaanis xalayyaallee barreessineerra. Hiriira qindeessineerra. Gartuun wal waraanaan rakkoo isaanii mariin furatanii nagaa akka buusan waamicha gooneerra. Yaalii araaraaf godhamus deeggarreerra. Haa ta'u malee gochaan dhiyeenya kana Salaalee keessa aanaa darraatti wal adeemaa Oromoo tokko irratti raawwatame faallaa dhala namummaa kan ta'e hariiroo uummattoota gidduu jiru akka deebi'ee ijaaramuu hin dandeenyetti kukkutuu fi kan aggaamamedha. Amantaan uummanni mootummaa irratti qabu hundeedhaan kan socho'ee fi tarkaanfiin atattamaa kan feesisu ta'es argameera. Walumaa galatti rakkoon uummattoota keenya mudataa jiru rakkoo dura maatii keenya irra dhageenyes kan muuxannoo keessa dabarres kan seenaa irraa dubbisnes daran kan caaluu fi kan ulfaatu ta'uusaas ifatti argamaa jira. Uummanni goototaa fi beektota meeqa horee seenaa keessattis akka yeroo kanaatti tuffatamee salphatee hiyyoomee buqqa'ee hin beeku. Kun immoo kan raawwatame yeroo Oromiyaan Oromoodhaan bulaa jirtu jedhamu keessattis ta'uun isaas salphinicha dachaa taasisa. Rakkoon siyaasa yeroo yeroodhaan jala jalaan furmaata itti kennaa deemuu dhabuudhaanis haala walxaxaa keessa seensisee hiikoon qabsoo uummattoota maraa kan gaafatu yoo ta'u isa amma Oromiyaa keessatti uumameefis tokko mootummaan atattamaan qaama gochaa kana raawwate qoratee seeratti dhiyeessuudhaanis uummatatti akka beeksisu. Lama gochaan kun wayita raawwatamu qoonni bulchiinsa naannoo sanaa fi komandi postiin bakka sanatti argamu maal akka ture gadi fageenyaan akka qoratamu. Sadii uummanni qe'ee isaarraa buqqa'ee qe'ee isaatti akka deebi'uu fi kan hidhamanii jiranis akka hiikaman. Afur abbootiin amantaa abbootiin gadaa akkasumas immoo haadholiin siinqee marti dhalli namaa haalbeedhaan akka horiitti gorra'amuusaa kan gadi bahanii ifatti akka balaaleffatanii fi abaaran. Shan barattoota fi deeggartoota gochaa gara jabinaa kana balaaleffachuu fi uummata isaaniif sagalee ta'uufis hiriira bahan irrattis tarkaanfii fudhachuun akka dhaabbatu kan hidhamanis akka hiikaman. Ja'a mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummata naannoo isaatti akka eegsisu hanga sun ta'uttis uummanni dhiibbaarraan gahuu akka itti fufu. Torba deeggartoonni Oromoo yoomiyyuu caalaa mirga uummata isaanii kabachiisuuf kutannoodhaan akka falmatan. Saddeet beektonnii fi dhaabbileen siyaasaa Oromoo wantoota tokkummaa uummata keenyaafis hin fayyadne irraa of qusachuudhaanis mirga saba isaaniitiif tokkummaan akka falmatan. Sagal ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa sadarkaa kamirra jiran waa'ee salphina uummata isaanirra gahaa jiru kan dhaabbatanii akka xiinxalan. Kudhan namni kamiyyuu miira keessa seenee gochaa uummata walitti buusu akka heernu hojjenneefis cimsinee of to'achuudhaanis madda rakkoo irrattis akka xiyyeeffatan waamicha goon. 11 gochaaleen kun gara aanolee biraattillee babal'achuun waan danda'aniifis uummanni keenya bakka mara jiru of eeggannoo fi qophiidhaan akka socho'u yaadachiifna. Bara hamaa kana ciminaaf tokkummaa keessa ni dabarra. Gumii manguddoota Wallaggaa Minnesota 3/22 bara 2024.